Baga Geessanii, Baga Geessanii, Baga Geessanii. Hordoftoota amantaa kiristaanaa baga ayyaana sooma hiikkaatiin nagaan isin ga'e jedha Afrikaan Holding Group. Afrikaan Holding Group ayyaanota uummataaf ayyaanota amantaa hunda hordoftoota amantaa fi lammiilee isaa hunda waliin ni kabaja. Ayyaana Faasikaa bara 2016 wayita isinii waliin kabajus gammachuu guddaani. Hordoftoonni amantii kiristaanaa hundumtuu baga ayyaana du'aa ka'uu Iyesuus Kiristoos nagaan geessan isiniin jecha wayita ayyaanicha kabajan sheerii dhaabbatichaa akka bitattan waamicha isinii taasisa. Kaampaaniiwwan 150 Afrikaan Holding Group hundeessuuf kaayyeffate keessaa inni hangafaa fi bu'uuraa Godoo Housing and Smart Real Estate yoo ta'u, gamoo abbaa darbii 36 bakka qubsuma helikoophiteraa bubbee isaarraa kan qabu. Bakka bashannanaa addaa dabalatee hoteela abbaa urjii 5 of keessatti kan hammate. Lafa hektaara 10 bulchiinsa magaalaa Finfinneerraa mallatteeffameef keessaa hektaara 1 irratti ijaarsa eegaleetii jira. Gabaa guddicha Afrikaa Markaatoo bakka addaa Teekilaa Hayimaanoot maqaa durii Mandiidaa jedhamutti ijaarsisaa kan jiru Afrikaa Holding Group gosoota biizinesii hunda kan of keessatti hammatee fi bakka bashannanaa addatti fo'amee fi mana ispoortii ga'eessotaa fi daa'immanii irra keessattis walakkeessa isaattis kan of keessaa qabu. Jireenyaafis mijataa, daldalaafis dorgomaa hin qabu. Carraa kana fayyadamuudhaan aksiyoona bitadhaa, mana bitadhaa, bakka biizinesii suuqii bitadhaa isin jedha. Baga geessan ayyaana gaarii. Odeeffannoo dabalataaf bilbilaa irratti argaa jirtan kanaan nu qunnamuu dandeessu. Ammuma sheerii Afrikaan Holding Group bitachuun abbaa qabeenyaa ta'a. Ayyaana gaarii.